Waraanii Jaalmarroo Dirribaa yookaan ammoo waraanii bilisummaa Oromoo chaayinoota sadii ka albuuda baasuu irratti bobbayan to'annoo jala oolchee jira. Chaayinoota mootummaa Abiyaa wajjin waliigaltee godhanii saamicha albuuda irratti bobbayan gorsi kennamaafii ture. Gorsi kan dhagahuu didanii ammaan tana to'annoon kunini isaan irratti fudhatamee jira jechuudhaani dubbatamee jira. Warri Chaayinaa kan maqaan isaanis kennamee jira. Akka ibsi ollaa jedhutti warri kunin nama sadii akkuma argaa jirtan warri sadeen kana maqaa isaanii yoo tarreessu warra Chaayinaa sadeen kana tokkoffaan Mr. Wang jedhama, kaan ammoo Mr. He jedhama, kaan ammoo Mr. Vang jedhama. Maqaa warra sadeeniyyuu maqaa kana Mr. Wang, Mr. He fi Mr. Wang warri kun sadeenu obbo Wang, obbo He, obbo Wang sadeenu to'annoo woboo jala oolanii jiranii. Kun inni tattaaffii mootummaan Abiy Ahmedii investimentii fi investoroota hawwachuu fi godhuuf gufuu guddaa akka tahuu deemu ka dubbatamaa jiru. Dhaabbata woboo jedhamu kana akka abbaan alangaa mootummaa Itoophiyaa Gedeewwan Ximootiyoos jedhetti dhaabbata kana shani qaamii isaan ittiin jedhanii shoror kaadhanii paarlaamaan Itoophiyaa torban darbe keessattuu himate dhaaba shoror keessaa jechuudhaani yookaan ammoo shoror keessaa jechuudhaan Hawwaati wajjin mootummaan akka tarkaanfii irratti fudhatu ka ibsamee jiru. Dhaabbanni kunini yeroo ammaan tana tarkaanfii fudhateen warra Chaayinaa ka albuuda baasuu irratti bobba'ee nama meeqa? Nama sadii woboon Jaalmarroo to'annoo jala oolchee jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo kun ammaan tana odeeffannoo dhufaa jirtu. Dhimma kana irrattu haga ammaan tana mootummaan Abiy Ahmedii wanni inni jedhe yookaan wanni inni dubbate deebiin inni kennee hin jirtu. Karaa biraatiin ammoo mootummaan Chaayinaalleen dhimma kana irrattu ibsi baasee haga ammaan tana hin jiru. Woboon tarkaanfii haga ammaa fudhatu keessatti warra biyya alaa irrattu takka xiyyeeffannoo keessa galchee hin beeku. Yeroo gaariitti himata irrattu dhiyaataa malee tarkaanfii karaa officialii ta'eedhaan tarkaanfii lammiilee biyya alaa ka albuuda yookaan ammoo investmentii irratti bobba'anii fudhadhe jedhee abaa'uun woboon yoo ibsu kun ka jalqabaati. Kanaan dura yakka adda addaatiin itti himachaa turamee sun mootummaan kan himatu malee karaa isaatiin ibsa officialii ta'e kabaasin jiru. Har'a ammoo ibsa kanaanii kaampaanii Chaayinaa kan Wallagga lixattu albuuda saamichaa irratti hundaa'ee kan mootummaa Abiy Ahmedii mootummaa seeraa ala wajjin waliigaltee godhatee to'annee jirra jechuudhaani. Dhaabbanni kun ibsa kana baasee jira. Kunin akkuma duratti dubbatame tattaaffiin mootummaa Abiy Ahmedii kan yeroo ammaan tana cinqaa hamaa keessa jiru, dinagdeen isaa kufaa jiru, kan yeroo ammaan tana biyya keessatti rakkoolee uummata karaa dinagdee furuu hin dandeenye amma waadaan isaa badhaadhina fidaa jedhuu fi kufaatii guddaa akka tahe kan mul'ataa jiru. Sagaleen waan kiyyaan yaa sagaleen sirraa jira durii maakiin sirreessine cinqaa guddaa ta'uu deema. Badhaadhinni dhufu hin jiru. Biyyoonni lixaa investimentii Itoophiyaa keessatti foreign direct investimentii godhuuf fedhiin qabanii gargaarsa dhoowwatanii jiranii, liqii kennaa hin jiranii. Investimentiin xiqqoon dhuftee Chaayinaa irratti Chaayinaan suni wabiin nageenya hin jiru, invest godhuu hin dandeenyu. Biyyittii Finfinnee ala harka Abiy Ahmediitii bayaa jirti. Kanaafuu paarkilee industirii kadhaabaa jirru maallaqa ittiin baasnu ka duraa yura maallaqni nu deebi'aa jiraachuu hin beeknu jechuudhaani. Kanaan dura gabaasee turre ammaan tana kunini ragaa guddaa Abiy Ahmedii Finfinnee ala to'achuu akka hin dandeenye kan mul'isu. Kana walitti qabatee dhiyoo kana gaazexeessaa fi xiinxalaan dhimma Afrikaa irrattu beekumsa guddaa qabu gaazexeessanii biyya French Alain Lafayette Itoophiyaa keessatti yeroo ammaan tana qaama afurittu jira. Mootummaa ta'e kan biyyi bulchaa jiru Abiy Ahmedii bulchiinsi isaa Finfinnee fi paarkota bira darbaa hin jiru jechuudhaani. Alain Lafayette barreessuu isin biraan geenne turre. Amma kunini ragaa guddaa ta'uu isaati. Alain yeroo sanittu Abiy Ahmed filannoo geggeessa jiru kana geggeessuu hin danda'u. Yoo barbaade Jaalmarroon akka jedhe Finfinnee karaa irra bahu ka Oromiyaa bakka adda addaa naannolee hunda deemu cufee jennaan yoo cuccufee karaalee kana filannoo kana irratti gaaga'amiinsa guddaa irratti dhaqqabsuu danda'a. Amma immoo karaa investimentii illee tarkaanfii gosa kana woboon fudhachuun kun dippiloomaasii mootummaa Abiy Ahmediitii fi akka malee waan guddaadha. Abiy Ahmedii woboo yeroo hedduu barbadeessine yeroo hedduu balleessine jedhee dubbachaa ture. Woboo
bara 2019 wobooni badee jira torban lama naa kenna achiin dubatti woboo balleessine torban sadii naa kenna achiin dubatti wobooni badee bittinnaa'ee barbadaa'ee jira hin jiru jira amma dhiyoo kana wobooni shororkaadha yookaan shororkeessu jechuudha maqaa shaniitiin baasee paarlaamaa keessatti labsisuun dabarsiise kun jechuun maalidha qaamii inni balleesse jedhu yookaan ammoo qaamii inni bittinneesse jedhu badaa akka hin turre jabaachaa cimaa akka inni jiru lafaa gurguddaa qaqqabachuudhaani inumaayyuu mootummaa Abiyyi irra caalaa qormaata itti tayaa akka dhufanii cimanii akka jiranii Abiy Ahmed to'annoon harki isaatii bayaa akka jirtu amanuu agarsiisa. Labsiin inni baase kunin labsiin shororkaa kunin Abiy Ahmed biyya to'achuu dadhabe ammaan tana deeggartoota dhaaba kana warri jedhee deeggartoota dhaaba kana nama biltsiginnaa hin deeggarre kan Oromoo irratti tarkaanfii fudhachuu fi Abiy Ahmed gara sunittu deemaa jira. Jennee akkasittuu dubbannee turre wanni ammaan tana tayaa jiru wanni ammaan tana mul'achaa jiru Chaayinaan Abiy Ahmed wanni inni sodaatin hafne woboon warra chaayinoota sadeen kana butuudhaani Oromiyaa keessattu Abiy Ahmed to'achuutu hin jirre ammaan tana warri olaantummaa seeraa kabachiisu warri jechuun olaantummaa seeraa kabachiisu warri qabeenya uumama Oromiyaa irrattu abbaa ta'e saamichi lafaa ka Oromoo irrattu deemaa jiru saamicha lafaa ka uumamaan qabeenya Oromoo mancaasaa jiru to'ataa nuh jechaa jiran. Ammaan tana mootummaa Abiy Ahmediitiin dorgomu mootummaan jurisdikshinii qabu. Jurisdikshinii jechuun aangoo seeraa ka uumate lafa to'ate yoo fedhe waan adda addaatiin waa godhuu dandayu warra Chaayinaa kan qabee jira to'annoo jala oolchee jira mootummaan Abiy Ahmed akkuma jedhame paarkii fi magaalaa Finfinneetii fi bakki garii bulchaa malee akka hin jirre kan mul'isu dubbiin kun akka malee haqa dubbiin kun dhugaa tahuu kan mul'isu jechuudha warri Chaayinaa butamuun kun warri Chaayinaa akka butame kanaan walittuu qabatee mootummaan Abiy Ahmed Tigraay keessatti wanta argine jirra haala gos kanaatiin ammaan tana yeroo mirgee wabiini nama socho'uu hin jirretti investoroonni butamanii tarkaanfii gosa warri adda addaa qaamni adda addaa godhaa jirutu filannoo geggeessina jechaa jira yoo wabii investoroota biyya alaa mirkaneessuu hin dandeenye wabii warra filannoo filatuu fi filannoo filachiisuu deemuu fi filatamuu deemuu akkamiin mirkaneessa akka jedhullee yoo ammaan tana Itoophiyaa keessa sodaan jirtu hawaasi addunyaa akka hubatu godha. Wanni kun bara 2007 yoo sayyaaratan taate bakka boba'aan gaasaa itti barbaadamaa jiru naannoo Somaalii Ogaadenii keessatti ONLF Ogaaden National Liberation Front yookaan ammoo addii bilisa baasan biyyaalessa Ogaaden tarkaanfii gosa kana lammiilee Chaayinaa irratti fudhate yeroo san warra Chaayinaa suni ni fixe. Yeroo warra Chaayinaa ONLF fitu Abiy Ahmed yoo sayyaaratan taate achiin duubatti duula hamaa naannoo Somaalii keessattuu bane duula saniini liyyuu haayiliin kun gaafas dhaabbate liyyuu haayilii kanaanii counter offensive jechuudhaani counter insurgency yeroo saniitu jedhama riphee loltoota kaballeessanii goolii shororkaa uumuudhaan balbala hama bane gaaga'amiinsi namuma guddaa dhaqqabsee naannoo kan keessatti waan akka genocide Ogaadenii kan jedhamu ka abdii illee aangoottuu fidee uume wanni sunini investmentii Chaayinaan Itoophiyaa irratti gootu akka malee gabbuusee busheesse Chaayinaan achiin duubatti confidence dhabdee investmentii naannoo Somaalii keessattuu gaggeeffamu baay'ee gabbu'ee baay'ee gabbuu qofa odoo hin taane pireesii addunyaa xiyyeeffannaa guddaa argate yeroo jalqaba tarkaanfii yookaan ammoo haleellaa addii bilisummaa biyyaalessaa Ogaaden fudhate kan maxxanse madda oduu Ameerikaanii turanii keessattuu The New York Times gaazexaan New York isattuu jalqaba baase Chaayinaan investmentii warraa kasaamichaa fi cunqursaa irratti hundaa'ee Itoophiyaa keessatti naannoo Ogaadenittu rukutamee jira jechuudhaani investmentiin Chaayinaa bakka hundattuu balaa keessa seenuu akka dandeettu amma abaa'oo yookaan ammoo woboo pireesni lixa xiyyeeffannaa guddaa kennaaf. Maaliif jennaan waan Chaayinaan Afrikaa keessatti godhaa jirtu Afrikaa fudhachaa jirtu kan ni balaaleffatanii ammaan booda abaa'oon akka malee xiyyeeffannoo keessa seenaa ammaan booda abaa'oon mootummaan Abiy Ahmed shoror keessa jedhanii yaadan lakki Chaayinaan ittisaa jira Afrikaa keessatti iyyuu Ameerikaan iyyuu warri lixa akka paartineriitti ilaaluu danda'a. Maal jennaan Ameerikaan amma karaa dinagdeetiin yeroo takka karaa dinagdeetiin Afrikaa keessattu Chaayinaa akka malee sodaatti shoror keessatti talaan. Shoror keessa dinagdee Chaayinaan waan jiru hundaayyuu Afrikaa irra fudhattee jirti. Kunin mootummaa Abiy Ahmediitii fi akka malee jechuun waan rakkoo guddaa uumuu deema. Chaayinaan sodaa guddoodha. Chaayinaan yeroo ammaan tana Chaayinaa kana Itoophiyaa keessatti kan mootummaan Abiy Ahmed yeroo Ameerikaa fi European Unioniin fuula dhoowwatte gara Chaayinaa yookaan ammoo gara Raashiyaa fuuldeeffadhaa jedhu yoo inni gara Chaayinaa yookaan Raashiyaa fuuldeeffate warra farra Chaayinaattu jira warra jechuun Chaayinaa dura dhaabbatutu jira woboo gargaara jechuu danda'anii yookaan woboo wajjin dhaabbachuu danda'anii maal jennaan Awurooppaan bu'aa barbaaddi Awurooppaan faayidaa barbaaddi Awurooppaan yeroo hundaayyuu nama bu'aa ishii eegsisuu barbaaddi tarkaanfiin har'aa woboon fudhate kun xiyyeeffannaa guddaa woboo akka kennuu deemu ammallee waa takka woboon tarkaanfii fudhate kanaan karaa dippiloomaasiin injifannoo guddaa argatee jira qaamii kunin qaama shoror keessaa ka jedhee mootummaan Itoophiyaa himate warra Chaayinaa to'achuudhaani warri kunin haala nagayaa keessa jiran harki nagayaa keessa jiran
harki nagayaa keessa jiran jedhee ibsi inni baase kunin wobooni gaafii siyaasaa karaa nagayaatiin dhaabbata gaafatu malee dhaabbata humnattuu amanu miti. They are in safe hands. Harka nagayaa keessa jiranii. Harka jechuun hammeenyi yaanne keessa jiranii in good health. Fayyaa dansaa qaban, fayyaa gaarii qaban jechuun karaa dippiloomaasiilleen hin ijjeesne warri kana, hin saamne warri kana, dhaabbanni kun shiftaa miti, dhaabbanni kun shoror keessa miti, dhaabbanni kun dhaabbata kaayoo qabu, dhaabbati kun dhaabbata jechuun dhugumaan haqaa fi waan ta'e gaafatu warri qabe kanallee mirga warra kana mooma hin sarbine, miidhaa irratti hin dhaqqabsine, fayyaa warra jiraachuu mirkaneessa jira, eegumsaa fi to'annoo sirrii ta'uu to'atee jira. Qaamni kun qaamni mootummaallee tahee olaantummaa seeraa kabachiisuu danda'u. Maal jennaan Abiy Ahmed dhiyoo kana dargaggeessi Amaanuel Wandimuu Kabbataa jedhamu magaalaa keessatti uummata walitti baasee rashani. Warri kunini akkasittuu to'annoo jala ooluun kunini mooraaliin yoo ilaalame mootummaa Abiy caala mootummaa naamusa qabu, mootummaa Abiy caala mootummaa tartiiba qabu ta'uu akka danda'u warri kunini garee ta'uu danda'u mootummaallee hin taane garsiisanii jiranii. Kunini waan akka malee guddaa tokko odeeffannoon guddoon Oromiyaa keessaa dhufaa jirtu akkuma isin biraan gayaa turretti naannoo Oromiyaa lixaa godina Wallaggaa lixaa keessatti chaayinotaa isin argitanii sadaan kana wobooni to'annoo jala oolchee jira. Chaayinonni sadeen kunini albuuda baasu seeraa ala mootummaa seeraa ala ta'e Abiy Ahmed ka aangoo filannoo isaa dheereffate karaa seeraa alaatiin aangoo irra ture mootummaa akkasii wajjin waan isaan godhaniif uummata naannoo kana qotee bultoota buqqisanii naannoo faalanii fayyaa namaatii fi kasaa miidhaa irra warra dhaqqabsine kana gorfamanii to'annoo gorsa san irraa barachuu waan ta'aniif to'annoo jala oolchinee jirra. Warri kana maqaa isaanillee lammiilee Chaayinaa nam sadii tahuu dubbachuudhaanii warri sadeen kun maqaa isaanillee baasee jira. Woboon warri maqaan isaanii bahee kunin Mr. Wang, Mr. He, Mr. Wang jedhamanii warri sadeen kunin ammaantan to'annoo jala oolanii bakka nagayaa jiranii fayyaa warralleen qixxeedhaa jechuudhaanii abaa'uun tarkaanfii karaa ajaja olaanaa wobootiin baasee jira. Woboon kun injifannoo guddaa jechuudha. Karaa dippiloomaasiilee xiyyeeffannoo guddaa argata. Haala dippiloomaasii ta'een warri kana odoon hojjeesne ammaan kan dhimmi kana irrattu mootummaa Itoophiyaatiin yookaan ammoo karaa qaama sadaffaatiin yookaan karaa Chaayinaa mootummaa Chaayinaatiin wal mari'achuu danda'a. Piroofaayilii dippiloomaasii isaatii fi akkasumas sochii isaa kan guddisuu danda'u ta'uu agarsiisa. Naamusaanii warri kana qabuun warra karaa kanaan kanattu jira.